Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo ummata nageenyi kenna akka kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii aanaa Sirkaa magaalaa Xareetti keessatti uummanni aanichaa mootummaa abbaa irreetiin dararamaa jiraachuun dhagahame. Guyyaa kaleessaa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa kan faannoo fi humna addaa Amaaraa of keessatti hammatee jiru ganama subii irraa kaasee hawaasa Karrayyuu irratti lola banuu isaanii dhagahame. Daba Komishinii Poolisii Federaalatti namni Ashannaa fi Bojaa Jiisoo jedhamu lafa jalaa dukkana keessatti hidhamee jiraatuun dhagahame. Walitti bu'iinsa faannoo Amaaraa fi humnoota mootummaa PP jidduutti uumameen namoonni hedduun miidhamuun dhagahame. Oduu biyya alaatiin Raashiyaan Yuukireen erga weerartee yeroo jalqabaaf ministeeronni haajaa alaa biyyoota lameenii kamisa dhufu biyya Turkiitti wal arganii mari'achuu jedhamuun gabaafame. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii aanaa Sirkaa magaalaa Xareetti keessatti uummanni aanichaa mootummaa abbaa irreetiin dararamaa jiraachuun dhagahame. Aanaa Sirkaa magaalaa Xareetti keessatti qeerroo Aloo Haaji Maammaa eeruu baastonni tika mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamee jiraachuu Oromiyaa Freedom Meediyaan odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Qeerroo Aloo Haaji Maammaa namni jedhamu waajjira maayibaasa aanaa Sirkaa keessatti sabaa tokkoon maletti sabboonummaa isaa qofaan eeruu basaastonni kennaniin waajjira bulchiinsa aanaa Sirkaa magaalaa Xareetaa keessatti hidhamee jiraachuu odeeffannoon achirraa OFM dhaqqabe ni ifoomsa. Qeerroo Aloo Haaji Maammaa mana hidhaa aanichaa keessaa baasuun gara mooraa waraanaatti geeffamuu isaas maddi keenya toora sirraa Oromiyaa Freedom Meediyaan odeeffate ni hima. Aanaa kana keessatti kaabineen mootummaa Abiyyi Ahmadi yeroodhaa gara yerootti uummata aanaa Sirkaa darraa jiraachuu namni achirraa bilbilaan dubbifne tokko akkana jedha. Kana kan nurratti geggeessaa jiru bulchaa gandaa kan ta'e obbo Maammiyyoo Hussein Iluutii fi akkasuma kaabinee fi kaadiree basaastota magaalaa Xareetaatiin akka ta'e jala murree isinitti himuun barbaanna. Namoonni kunniin akka waan kanarraa qusatan dhaamsa gara miidiyaan akka nuuf dabarsan jechuun barbaada. Galatooma Oromiyaa Freedom Meediyaan sagalee uummataa taatanii nu bilbiltanii nu gaafachuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Sabni dhugaa qabu qawween gadiin qabu akkuma jedhamu uummanni keenya aanaa Sirkaa magaalaa Xareetaa hidhaa ajjeechaa fi reebichi itti hammaatullee mootummaa kanaaf yoomuu akka harka hin kennannes dubbataa jiru. Aanama kana keessatti kana dura qeerroo Xaahaa Tunaa nama jedhamu Oromoo ta'uu qofaan badii tokkoon maletti mana hidhaatii baasuudhaan ajajaa bulchiinsa aanichaatiin ajjeefamuu isaa jiraattonni aanichaa gunguma qaban Oromiyaa Freedom Meediyaatti himan. Itti dabaluun kaabineen aanaa irraa hanga gandaatti ganda irraa hanga gareetti uummata darraa jiranii fi seenaa gurraacha hojjechaa jiranis saaxilaa jiru. Bulchiinsa aanaa Sirkaa kan ta'e obbo Ukaashaa Habiibii fi bulchiinsa gandaa Heellaa Xareetaa kan ta'e obbo Maammiyyoo Hussein Iluu itti gaafatamummaa lubbuu qeerroo Aloo Haaji Muhammad akka fudhachuu qaban hawaasni aanichaa gunguma qaban dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Meediyaatti himanii jiru. Kana duras akkasumatti ture ammallee bifa haarawaan bifa kanaan deebi'ee jira. Akkasuma guyyaa dheengaddaa isin jechuudhaan gaafa guyyaa 27 baatii jaaffaa 2014tti guyyaa keessa sa'aatii 12 walakkatti dargaggoo Aloo Haaji Maammaa nama jedhu mana jireenya isaatii fuudhanii gara hidhaatti darbatanii jiru. Amma kan inni itti argamu buufata poolisii godina Arsii aanaa Sirkaa kan magaalaa Gobeessaa keessatti argamu keessatti hidhaa jira jechuudha. Gama biraatti akkasuma mootuyyuu nama birallee beektaa nama maqaan isaa dargaggoo Naddi Maammaa nama jedhamus jiraataa ganda waajjira Basaati. Isaallee shanidha jedhanii qabanii fidanii hidhan. Ergasii bulchiinsi ganda isaanii dhufee lakki namni kun nama nagaati jedheetiniin baasee jira jechuudha. Haa ta'uuti haalli nageenya naannoo isinitti jiru hedduu ulfaataadha. Akkuma beekamu kana dura namoota hedduu achirraa qabanii dargaggoo Xaahaa Tunaa nama jedhamu waajjira poolisii magaalaa Gobeessaa keessaa fudhanii gara mooraa waraanaatti darbatanii elektiriikii cicciranii gubanii gara naannoo bakka iddoo Gaalamaa jedhamtutti ajjeesanii darbatamuun isaa ni yaadatama jedhee yaada. Kana duras kanas miidiyaanis gabaasee jira waan taateef jechuudha. Guyyaa kaleessaa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa kan faannoo fi humna addaa Amaaraa of keessatti hammatee jiru ganama subii irraa kaasee hawaasa Karrayyuu irratti lola banuu isaanii dhagahame. Lolli bifa haaraan kan
lolli bifa haaraan kan jalqabe yoo ta'u finxaaleeyyiin Amaaraa fi faannoo dabalatee meeshaa ammayyaa gurguddaa gargaaramanii uummata nagaan horii tikfatee jiru irratti lola banuu isaanii maddeen Oromiyaa Freedom Media mirkaneeffatee jira. Gabaasa Gadaa Olaabuu Rabbirraa Galchuu waan qindeeffate qabam. Guyyaa kaleessaa finxalleeyyiin naannoo Amaaraa kan fannoo fi humna addaa Amaaraa of keessatti hammatee jiru ganama subiirraa kaasee hawaasa Karrayyuu irratti lola banuu isaanii dhagahameetii jira. Lolli bifa haaraan kan jalqabe yommuu ta'u finxalleeyyiin Amaaraa fi fannoo dabalatee meeshaa ammayyaa gurguddoo gargaaramanii uummata nagaa horii tikfatee jiraatu irratti lola banuu isaanii maddeen Oromiyaa Freedom Media mirkaneeffateetii jira. Dhimmi ijoo lola kanaa weerara daangaa babal'ifannaa kan jedhudha. Haa ta'u malee odeessi keenya achirraa akka nu gaheetti garuu wanti isaan hin godhin hin jiru. Dhimma gumaatas dirqamaan maanguddoonni akka fudhatan sodaachisuudhaan yoo didan mootummaan akka barbaade isaan gochuu danda'a jechuun mormii yeroo dheeraa booda maanguddoonni gumaa akka fudhatan taasisaniitii jiru. Tanas uummanni Oromoo martinuu akkasitti nuuf beekuu qaba jechuun dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti dabarfataniitii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo humna isaa guutuu qabatee daangaa babal'ifataa jira. Teenya ammoo isaanuma waliin taatee uummata ofii dararaa jiran jechuun Rabbiin nu haa gargaaru, Rabbiin abbaa haqaatii jechuun qaamotaa fi namoota aangoo qaban caalaa Rabbitti iyyataatii jiru. Haa ta'u malee dubbiin shira fakkaata. Kan kana godhaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Dubbii yakkamtoota mootummaa sanaa faana balleessuuf wanta godhamaa jirudha yaanni jedhus bahaatii jira. Akkuma beekamu gareen mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen naasuu uummata isaatiif hin qabne kanneen hannaa fi ajjechaa qofaaf qophaa'uun Oromiyaan nagaa argattee akka jiraattu hin barbaadan. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru hundi sababuma jara kanaati akka ta'e odeessi hedduun ni mirkaneessa. Erga lolli banamee booda erga akkana jedhu uummata naannoo sanaa jiranii fi guutuu Oromiyaaf dabarsaniitii jiru. Uummanni keenya Karrayyuu fi aanaa Boosat kan naannoo daangaarra jirtan jabeessaa of eegaa. Weerartuun sirna nafxanyaa tamaqaa fannootiin mootummaa naannoo Amaaraatiin dhiyeenya kana leenjii kennamee fi ture torbaan darbe keessa guyyaa 3 odoo addaan hin kutin lola uummata Karrayyuu kohorii tikfatanii jiraatan irratti bantee turte. Uummanni Oromoo kan diinaaf gadiin jenne tokkummaa fi gootummaa uummanni itti agarsiiseen salphatee of duuba deebi'eetii jira. Ammas ammoo humni weerartuun kun karaa daangaa hundaanuu qophaa'ee odoo uummanni ofirraa qabu hin dandeenye miidhaa hamaa geessisuuf akka deemu dhagahameetii jira. Kanaaf uummanni keenya karaa daangaa Arroolee, Abbaa Kuulaa, Haroo Hubaa, Iddoo Luuqoo, Qoraan Gogaa, Aartuu, Karra Goororaa, Qoqqooroo, Carcarcirrattii fi hadheessaa jirtan jabeessaa of eegaa. Bobbaateessan takaraa diinaan bobbaatu gurmuudhaan akka ofirraa qolattanii fi gandoonni biroos gurra keessan karaa kanatti qabdanii akka olii eeddan isinii dhaamna. Weerarri kun kaayyoo qophaa'ee qaba waan ta'eef kaayyoonni deemuuf tasaamiinsa lafa sanaa tokkummaan dura dhaabbanneeti malee warri horii ofii tiffatu qofti odoo hin qophaa'in qaama hidhatee itti dhufe weerartuu leenjii qabdu kana ofirraa deebisuun ni cima. Kanaafuu uummanni guutuun yaadaa fi qalbiidhaan karaa daangaa keenyatti gurra haa deeffatu. Uummata keenyaaf gurra haa taanu. Seenaa dhiyeenya kana keessatti lolli akkanaa gaggeeffamee hin beeku kan jedhu odeessi kun akka baay'ee ulfaataa fi hamaa ta'es ni dubbatama. Lakkoofsi nama keenyaa kanneen meeshaa qabanii baay'ee xiqqaadha. Rasaasa hin qabnu, qophisi hin qabnu, tasa lolli nurratti baname jechuun akka gaagama hamaa keessa jiran ni dubbatu. Qaamonni harkaas keessaa qaban nageenya Oromiyaa waan hin barbaanneef kan finxalleeyyii Amaaraa waliin taanii uummata nagaa irratti lola bansiisan jechuun odeessi achirraa nu gahe ni hima. Uummanni Oromoo hundi quba kan qabaachuu qabu lolli lafa Arroolee jedhamtu guutummaan guututti qobateetii jira. Amaarri humni faannoof hin jedhuu fi milishaan naannoo Amaaraa ummata Oromoo irratti bobbaasuuf qophaa'ee akka jirtu ganama dursinee wanti dubbanne sun amma kunoo finxalleeyyii Amaaraan Arroolee keessatti qawween amma gurra nu duuchaa jira jechuun uummanni Oromoo waliif birmachuu qaba. Warri qaamaan birmachuu hin dandeenye waan dandeessaniin uummata keenya cinaa dhaabbadhaa. Uummanni bal'aan Oromoo weerara mootummaa weeraramee jira. Odoo nuti dhugaan abbootii gadaa haa baatu jennee boo'aa jirru dhugaa kana dhoksuuf qaama hidhatee nurratti bobbaasan kana akka quba nuu qabaattan sagalee akka nuu taatanii fi duguggaa sanyii nurratti aggaamame kana Oromiyaa Freedom Media dabalatee miidiyaaleen quuqama uummataaf qabdan kamuu sagalee keenya akka addunyaatti nuu baaftan isinii dhaamna jechuun yaada isaanii gara dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaan dabarfataniitii jiru.
Daba Komishinii Poolisii Federaalaatiin namni Ashannaa fi Bojaajiisoo jedhamu hidhaa manaa lafa jalaa dukkana keessatti hidhamee jiraatuun dhagame. Ashannaa fi Bojaajiisoo magaalaa Finfinnee keessatti mana hidhaa sadaffaa jedhamu keessatti shira Komishinii Federaalaatiin mana hidhaa lafa jalaa dukkana keessatti erga hidhamee ji'oota 9 guutee akka jiru maddi kennanuuf himaniiru. Gabaasa Gadaa Olaabuu Amiinaa Muhammad. Akka madda keenya irraa odeeffannetti namoonni biroo mana hidhaa kana keessatti hidhamanii jiran akka hin jirree fi hidhamtoonni hundi gara mana keessaa akka ol dacha'an gochuun daqiiqaa 10 qofaaf aduu fi qilleensa akka argatu gochuun hidhaa lafa jalaatti isa deebisu jedhan. Dabalataanis maatii fi firoonni isaa akka isa hin arginee fi hin dubbisne dhoorgamanii jiru. Ashannaafi mana hidhaa lafa jalaa fi dukkanaa kanatti dararamuufis mana murtiitti dhiyaate ministeerota ajjeesuuf ture jedhi ragaa ofitti bahe yoo waan siin jenne kana mana murtiitti amanteef manaa fi konkolaataa siif kennina jedhamee ture. Haa ta'u malee Ashannaafin yeroo mana murtiitti dhiyaatetti abbaa murtii fuuldura dhaabbatee ani ragaa sobaa hin dubbadhu yoo waan siin jenne sobdee ragaa baate manaa fi konkolaataa siif kennina naan jechuun mana murtiitti na dhiyeessan jechuun sodaa tokko malee mana murtiitti dubbate. Manni murtii Ashannaafin bilisaan akka hiikamuuf ji'a waxabajjii darbe keessa ture kan ajaja dabarse. Ta'us garuu komishiinerri komishinii Damballaash Gabra Mikaa'el jedhamu hanga ani lubbuun jiru mana hidhaa lafa jalaa kana keessatti jiruu kan kee guutuu hidhamtee tortorta jechuun itti dhaaddatee akka jirus Oromiyaa Firidam Miidiyaan odeeffatee jira. Walitti bu'iinsa faannoo Amaaraa fi humnoota mootummaa PP jidduutti uumameen namoonni hedduun miidhaman dhagahameera. Walitti bu'iinsa dilbata darbee bitootessa 2022 naannoo Amaaraa godina Baha Gojjam magaalaa Mooxaatti mudateen namoonni hedduun miidhamuu gabaasaaleen ibsaniiru. Gabaasa Gadaa Olaabuu Jibriil Muhammad akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Magaalaa Mooxaa keessatti humnoonni nageenyaa hoogganaa faannoo naannaa sanaa to'annaa jala akkuma oolchaniin walitti bu'iinsi uumamuun raadiyoon Waazeemaa gabaasee jira. Walitti bu'iinsi dilbata darbee miseensota faannoo fi humnoota federaalaa gidduutti uumame kun leenjii loltoota faannoof kennamu akka dhaabbatu waan gaafatameef bulchiinsi magaalaa Mooxaa ibsa wiixata ganama baaseen akka jedhetti humnoonni nageenyaa 4 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamanii jiru. Akka gabaasa raadiyoo Waazeemaatti garuu wallabdeen kun kan mudate erga hoogganaan faannoo magaalichaa namni maqaan isaa akka eeramu hin feene leenjiin akka dhaabatu fudhachuu diduun wal qabatee hidhamee booda walitti bu'iinsi kun akka uumame ibsamee jira. Naannichaatti haleellaan wal fakkaatan aanaa Gindee Waynee, Yejubee fi aanaa Beeyyumaa keessatti illee humnoota nageenya mootummaa naannichaa fi miseensota faannoo gidduutti taasifameen miidhaan ga'uun gabaafamee jira. Itti dabaluunis sodaa mootummaan caasaa faannoo balleessuuf kaayeffatee jira jedhuun dhoksaadhaan miseensota faannoo fi leenjiin loltummaa kennamaa fi jiraachuun dubbatamaa jira. Bulchiinsi magaalaa Mooxaa gama isaatiin ibsa baase keessatti haleellaan dilbataa humnootni hin beekamne riphanii raawwataniin humnoonni nageenyaa 4 ajjeefamuu eereera. Humnootni hidhatan kunneen Huleettaa Ijjuu fi aanaa Inseenee ganda Ayni Birahaanii keessattis konkolaataa humna elektirikaa Itoophiyaa saamuu fi humnoota poolisii irraas meeshaa hiikkachuu bulchiinsi magaalichaa eereera. Jiraattonni magaalaa fi dargaggoonni qaamolee nageenyaa waliin dhaabbachuun shira magaalichaatti diiguudhaaf taasifamaa jiru ittisuu keessatti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan bulchiinsi magaalichaa waamicha taasiseefii jira. Haaluma wal fakkaatuun jalqaba baatii amajjii keessa marii mootummaa federaalaan qophaa'e kan namoota hedduu hirmaachise irratti rakkoo nageenya mudate ajjeechaa lammiilee nagaa fi hidhattoota seeraan alaa keessummeessuu faannoon meeshaalee waraanaa gara dhuunfaatti jijjiirachuu ilaalchisee mariin bal'aan taasifamaa ture. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunaa dhaabbata Peeris Itoophiyaa jedhamutti akka himetti mootummaan misoomaa faannoo biyyaa fi bilisummaa ummataaf wareegame kaffalee ni gurmeessa malee hin hiikkachiisu jedhee jira. Daayirektarri olaanaan tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyoolessaa pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii kan ta'an Tamasgeen Xurunaa qorannoo humnoota idilee hin ta'iniin irratti taasifameen
bu'uura godhachuudhaan tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamu ibseera. Humni faannoo jedhamu kanneen kan mootummaa naannoo Amaaraan leenji'uun hidhachiisuu fi socho'aa jiran yeroo ammaa baha Wallaggaa, Horroo Guduruu fi lixa Shawaatti ilmaan Oromoo ajjeesaa, manaa fi qabeenya irratti gubaa, saamaa buqqisaa fi dararaa jabaa irratti raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Humna kana tumsaa kan jiru isaanitti duulchisaa kan jirus mootummaa bilxiginnaa ta'uu uummanni keenya irra deddeebiin himataa jiru. Oduu biyya alaatiin Raashiyaa Yuukireen erga weerartee yeroo jalqabaaf ministeeronni haajaa alaa biyyoota lameenii kamisa dhufu biyya Turkiitti wal arganii mari'achuuf jedhamuun gabaafame. Dabalataanis Raashiyaan namoonni nagaa magaalaa keessaa akka ba'aniif dhukaasa akka dhaabde jirtu beeksifteetti. Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Raashiyaan Yuukireen erga weerartee yeroo jalqabaaf ministeeronni haajaa alaa biyyoota lameenii kamisa dhuftu biyya Turkiitti wal arganii mari'achuuf jedhamee gabaafame. Pirezidaantiin Tarkii Raasep Taayip Erdohaan kibba biyyattii magaalaa Antaalaa jedhamu keessatti mariin aangoota lamaanii jidduutti godhamu waliigaltee dhukaasa dhaabuu warraaf karaa banaa amantaa jedhuun warraaf karaa banaa amantaa jedhu qabaachuu dubbataniitii jiru. Raashiyaan ammallee kaayyoo Yuukireen irraa qabdu waraanaanis ta'ee mariin akka milkeessitu dhaadachaa wayita jirtutti Erdohaan mariin kun milkaa'uu danda'a abdii jedhu maaltu akka itti hore ifa wanti ta'e hin jiru. Tarkiin miseensa naatoo amma Putin irraa hajaa qabaattus pirezidaantiin Tarkii Erdohaan garuu wanta Yuukireen irratti ta'aa jiru mormuu bira darbee akka biyyoota lixaa biroo tarkaanfiiwwan fudhachuurraa daandii mataa isaa hordofaatii jira. Waan Yuukireen keessa ta'aa jiru gammachuu akka hin qabne ibsanis qoqobbii kaamaa jiru garuu uummata Raashiyaa irratti xiyyeeffatee jira jechuun mormii akka qaban akeekaniitii jiru. Odeessa isaanumaa waliin wal qabateen Raashiyaan namoonni nagaa magaalaa keessaa akka ba'aniif dhukaasa akka dhaabdu beeksifteetii jirti. Maaskoon namoonni nagaa magaalaawwan haleelamaa jiran keessa jiraatan akka ba'aniif dhukaasa dhaabuu isaanii miidiyaaleen Raashiyaa gabaasaatii jira. Gargaarsa namoomaaf dhukaasa dhaabuun kun yeroo sadaffaaf kan raawwatame yoo ta'u warreen kanaan dura hin milkoofne jechuun Raashiyaan dubbatti. Guyyaa kaleessaa qondaalonni Yuukireen namoota 5,000 ol ta'an magaalaa Saamii irraa baasuu himuun namoota jumlaan yoo baasan kun kan jalqabaa ta'uu dubbataniitii jiru. Haa ta'u malee yaaliin wal fakkaataa warreen magaalaa jireeniif jiraataniif taasifamuusaa Raashiyaan daandiitti bahamu haleeluu dhaabuu diddee jirti jechuun Yuukireen dubbatteetii jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.